lolaaf itti baratan qopheessee akka adan seenan godhe. Yeruma kana keessa warra tooftaa lolaa barachuuf adan seenan ilmoo fi sabboontoonni Somaalee adan irraa dhufan kanneen Yamanii fi biyyoota adda addaa irraa dabalaman waliin tooftaa lolaa barachuuf mooraa leenjii Filisxiinotaa tan adanitti argamtu seenan. Jaarraa abbaa gadaa tooftaa lolaa biratti tarree beeloftummaa fi hoogganummaa akka baratuuf gama mooraa leenjii waraanaa tan Filisxeen Suuriyaa keessaa qaban dhaqe. Akka barnoota barbaachisu fixeen adanitti deebi'ee miini waraanaa kan argame akka naannoo san dhufeen warra leenjii barnoota lolaa fixatan keessaa qabsaa'onni 36 hara Soomaaliyaatiin Oromiyaa seenanii qabsoo hidhannoo bilisummaa tan uummata Oromiyaa jalqabuuf hoogganummaa jaarraa abbaa gadaatiin dooniin bahara diimarra adanirraa karaa Soomaaliyaa sossoohan. Qabsaa'onni 36 seenaa qabsoo bilisummaa uummata Oromiyaa keessatti qeeroo ganamaatti beekaman gaafa biyyatti deebi'uuf murteeffatan hojii fi hariiroo biyyoota alaa keessa jalqabante isa caalaa kan fiixa baasu hin jiru murtii jettuun ilmoo odoo diduu akka adanatti hafu godhan. Qabsaa'onni qabsoo hidhannoo bilisummaa uummata Oromiyaa jalqabuuf leenjii lolaa fudhatan karaa biyyaa sossoo'an. Somaalee keessaan biyyatti hulluuquudhaaf tattaafanni godhan milkooma dhabe. Amni doonii qabsaa'ota qeeroo ganamaa iddoo tilmaammatan irraa meesitee halkan dukkana malkaa bulloo har jedhamtu tan Zeelaa fi Barbaraa jidduu jirtutti geessite. Achitti ganama isaanii hirriibaa hin ta'in waraanni Somaaleetiin marfamanii eega dhukaasni itti banameen booda manaan harka isaanii seenanii mana hidhaa dheeraa jedhamutti darbaman. Ilmoo dhimma kanaaf bakka bu'oota waajjiroota mootummoota Arabaatii fi biyyoota qabsoo bilisummaa gargaaran waliin hariiroo uumuuf Iraaq, Kuwait, Ordonii fi Libnaan akkasumas Suuriyaa fi Misira keessa deddeebi. Tattaafanni ilmoo maqaa fi seenaa Oromoo gurra mootummoota hedduu naqe. Ilmoo harhaaniin qabsoo hidhannoo bilisummaa tan uummataa Oromiyaa jalqabuu irratti marii godhaniin warra kaayyicha hojiirra oolchuuf fedhan waliin biyya seenuuf murteeffatan. Yeroo sanitti ilmoo qabeenya gaamalees haadha warraa Ammuun Umarii fi ilma isaa kan maqaa Khallachaa Abdul Kariim moggaaseef intala isaa Hanaan tarree fudhalatte qabaachuu ture. Qabsaa'ota waliin biyya seenuun murteeffatan. Waliin mi'a waraanaa hamma dooniin deemuu dandeessu fe'anii adanirraa ka'anii malka Asabitti tarkaanfatan. Achirraa lafa uummata Affaar keessa lolanii hawaasa isaaniitti fullahan. Kanuma jaa gama xumuraa irratti haala inni itti wareegame faana jaalala dhugoomsa irraa dhageessaniiti jirtaniin jaa hedduu galatoomaadha.